Qimamoonni viidiyoo kana sirriitti utuu hordoftanii waan dagattan si yaadachiisa. Waan dogoggortanis immoo isin sirreessee dheetiin abdii qaba. Nuti amma manni ijaaramee lafa jira. Meeshaaleen mana keessaa hundumtuu guutamee wanti hafee hir'ateen jiru. Namumti olitti seenee keessa jiraachuu keessa fu'aafash jechuu qofadha jenneetu akkasitti of amansiisnee dhufna jechuudha. Gaafa gara manaatti ol seenan gaayis qaawwisin dhumuu meeshaanis namaan guutuu. Bakka akkuma kan jedhee isinitti immoo warruma keessa jiru warruma keessa darbeef keessa jirutu as jalatti yaada keessa waan itti jirtan koomentii jalatti naa qooda. Isiniin jechaatii viidiyoon har'a isinii qabadhee dhufe baay'ee isin fayyada. Akkasumallee gatii qumsaaxinii yookaan immoo kaabineetii uffata keessa kaawwatanii warri hojjechiifachuu barbaadan naannoo nuti jirru irratti isa kanallee isinitti himuudhaaf nagaan isiniif haa ta'u. Akkam jirtu bakka jiraattan jirra nutis viidiyoon har'a isinii qabadhee dhufe. Maanni yoo jettan egaa kanaan dura nuti meeshaa hunda guuttanneerraa wanti hafe hin jiru jechuutti jirra. Garuu deegasii hinuma binnaa keessa darbee immoo wanti akka addaatti mudannoo natti ta'e shaanxaan mana kana keessa shaanxaa isa gurguddaa torbaaf ishee kiiloo 10 tokko shaanxaa 8 mana kana keessa jechuudha. Shaanxaa qofti. Isa komfortii waan tokko hin jira miti amma asirratti argitu isa malee shaanxaa 8 mana kana keessa jira. Shaanxaa kana uffata kana garumaan kaa'u garumaan godhuun dhabe. Qumsaaxinii nuti mana keenya kunuuti laastikii kana dhanni komfortiin keessa jiru bakka biraas hin jiraas keessas immoo ni jira. Kilaasiin kun tarfiidha baay'ee kilaasii bakka keessummaan keessa rafu ture keessummaan eessa rafa keessummaan barandaayyuun argatu mana keenya dhufe jechuudha. Kan kilaasii keessa seenee rafuu miti baranduma keenyaan argatu maaliif kotota kanatu biizii godhe. Qumsaaxinii nuti duraan qabnu meetir kaayyaa ture sana gammeetu bitee ture bakka nugaa kanarra maal goona kan jedhu ture waliigalteen keenya qumsaaxinii summe waanuma tokko lama fudhachuu didde jechuudha. Garumatti sochoo garuma kaa'u dhabee amala na dhawwee mana kana keessa hinuman gumgumaan isiniin jedhe. Ofittis naan gumgumaa namattis naan gumgumaa yaa kotota kan baay'ate anaadha. Garummoon fayyadatu bakka qabaatee bakka qaqqabate hundi isaa waan fayyadudha. Kilaasiin kun egaa akkuma isiniin jedhee kan keessummaan keessa bulu ture keessummaan eessaan ol seenaa miti. Manni keenya keessa bakki hafe hin jiru hundi isaa finishingiin xumuramee ibsaan illee wanti hundumtuu hafe hin jiru jechuudha. Kun haala kanaan qornisiinsaallee agatee waraabeera kunoo yoo isinitti mul'ata ta'ee amma waanan godhu falagaafan dhabuu dhumarratti kaabineetii yookaan qumsaaxinii isa uffanni keessaa nam'u isa guddaa ajanneetu nuuf hojjetamee xumuramee nu biraan qaqqabsiisuuf jiru. Mee eessa ta'a as keessa galee ka'ee kotota kana as keessa seenee qulqulleessee gadi guuree bakka kanatti dhufuu qabaa kan jedhu narra as keessa olmaa koo godhadhe maskootiin gara ollaa cinaacha isaarraanidha. Manni gamatti argamu kan ollaa keenya nuxaananii jirani. Yaa kilaasiin kan keessummaa isiniin jedhe keessummaan guyyaa tokko dhufee as keessa bulee hin beeku eessaan ol seenaa bakka biraa bulchina malees keessan seenuu jechuudha. Maaliif ofii koofuu gara sochii uffata kaman qaba kamin qabu yeroo manaa boof deemu bakka duddutee biyya balleessa uffata dhabe iddoo jiru jechuudha. Annaa amma kana qulqulleessee kaabineetiin guddaan sun dhufee hinuma natti fura qalbii manatti deebisaa bakka uffanni koo jirus na yaadachiisa kan jedhu. Kaabineetiin sunii meetir keessa baay'ee guddaadha. Isas immoo hin argitu amma kana bakka kana uffata sirreessuu tontaan qulqulleessee kaabineetiin sun dhufee as kanatti yoo gadhamame gara sirreessuutti deebi'a. Sabooda shaanxaa sanallee bakka itti godha. Shaanxaan achii dhufe waanuma tokko nama fayyadu. Komporsaa tokko waanuma tokko otoo danda'amee feestaalee yookaan kaartoonitti qabattanii dhuftanii jedhan maaliif arge bakka cinqiisaa malee achi immoo sayyoo amma kaartintinaan maqaasaa shaanxaan baay'ee tokko dabaleera gatii isaan beektu miti. Amma kanaan binnee dhufnee asitti bututtuu uffanni shaanxaa keessa taa'u immoo hin ukkafu yookaan fooliidhaa namatti hin tolu hin caccabaa gaafa deemuuf kaatan akka barbaadan keessaa sallaggootanii uffattanii deemuu hin dandeessanii uffanni wal keessa bada bakka cinqat jechuudha. Amma kun akkuma argitanii asirraa qulqulleessaa maskootii isaarraa gad urgufee maal godhe kun hundiin uffatee haguuggatee shaffanatee taa'u kun. Teebilii wayii jala kaayes keessa shaanxaa 3 jira. Shaanxaan kaan suuqii keessallee achillee dhaqee achi keessatti na gubaa jira jechuudha. Shaanxaan kun yoo rabbi jedhe egaa kaabineetichi xumuramee qaqqabeetu jira. Hinuma natti furadheetiin abdii qabaa. Asumarraan immoo warri naannoo keenya jirtanii magaalotaa keessatti warri
kaabineetii kan kichinis ta'e waan barbaadan biifee garaagaraa hojjetachuu barbaadan lakkoofsa isaanii meeshaan isinii gochuutii dandeenya gatiisaa wajjin ofii qollee kan hin hojjechiise isinittiin agarsiisaa jechuudha. Viidiyoo laayik sheer gochuu hin dagatiinaa ofii keessaniif illee barumsa isinii ta'a. Warri immoo otoo mana hin qabaatiin karoora mana ijaaruu hin qabaatiin gotoota ofitti baay'istan piliisota firiimii keessan qabattanii baay'ee tokko isiniif gaarii dhadheetiin abdii qaba. Nu akkunoo otoo manni jiru otoo waan miidha jiru mana kana keessa manni kun baay'ee guddaadha akka viidiyoo irraa miti garuu qubni seenachuudha. Maaliif sababni isaa kotota bakka. Kotonni sun immoo hundi isaanii fayyada otoo bakka qabaate. Annaa kaabineetiin amma dhufaa jiru kuni walitti sabsabbi godhee uffata shaanxaa keessa jirus immoo caammaa minaaminii kana gadi yaasee waan jiru immoo isa isinittiin agarsiisa walumaan ilaallachuudha. Walumaan kun warraa as keessa qulqulleessee akkasitti isa haguuggatee taa'u kana gadi yaasee maal jedhee kiraasii kana qopheessuudhaan isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin kanan dhufu kanan sirreessuu kan shaanxaa sanaa kan lafaa kan alaa hagam akka fixu qumsaaxiniin kuni gatiinsaas meeqaa meetirra meeqadha bal'inni isaa meeqa wajjaan isaa meeqa dheerinni isaa garaan isaa akkamii kan jedhu viidiyoo biraatiin deebi'a laayik sheer godha baay'ee.